guyyaa irraa kanaan singee kursii ziyaadoorra. ጨልጅኔ ሀራሎ ውስጠው ishee asirratti argaa jirtu kun shamarree waggaa shanaffaati asuma garee odaa keessatti kan barachaa jirtu akkasumas barsiisaan gizee imaltaame barsiisaan gizee haajara finfinne bakka adda addaa gizee kutee isiin seentara dadhabee hifadhee osoo hin jenne seentara kana akka mana isaaniitti qabdee kan sossooftu jechuudha. Isii kana maqaan isii Risto shamarree ispoortii keessaa qooda guddaa fudhattee jirtu keessaa Risto mee kuta kaamee ilaalii bitaa mirgaan akkana Risto ajar